Gabaasa tarkaanfii gooticha waraana bilisummaa Oromoo Jimaataarraa amajjii 9/2026 isiniif dhiyeessaa ani yaadannoo Oromiyaati. Gootichi waraana bilisummaa Oromoo zoonii lixaa fi zoonii kibba baha Oromiyaa aanaalee garaagaraa keessatti diina adabuu beeksise. Abdii fi gaachanni sabaa waboon zoonii kibba baha Oromiyaa dheengaddaa amajjii 2026 aanaa jajuu ganda gurree xabinoo iddoo addaa ciiraa jedhamutti loltoota bilisiginnaa maqaa sakattaa waboon bobbaate aleeluun du'aa fi madoon adabee injifannoo gonfatee jira. Tarkaanfii jajjabeen waboo fudhate kanaan loltoota maafiyaa bilisiginnaarraa 5 battalumatti ajjeesee 4 madeessuun kanneen irraa hafte baqachiisee of booda deebiseera. Gootichi abdiin saba cunqurfamaa waboon tarkaanfii loltoota PP irratti fudhatu jabeessee ittuma fufuun godinichuma aanaa roobee ganda jeenaa iddoo addaa magaalaa jeenaa jedhamu keessattis gaafa amajjii 7/2026 halkan waraana bilisiginnaa maqaa baazaarii jedhuun duukkanaan dhaabbattee hawaasarraa humnaan maallaqa osoo guuraa jirtu aleeluun hedduu du'aa fi madoon adabee meeshaalee isheen walitti guurte mara gubee barbadeessuun sagantaa ishee fashaleessee jira. Akka maddeen odeessichaa jedhanitti ganama bariisaa loltoonni sirnichaa bakkicha dhaquun sababa uummata kanaaf jecha dhiigni keenya dhangala'e waan ta'eef nutis isaanumarraa kaffalanna jechuun hawaasatti dhaadachaa turuus ibsaniiru. Tiksitoonni Irbushinniggaa jajjabeen ilmaan sabaa waraanni bilisummaa Oromoo godinichatti tarkaanfii ergamtoota diinaa kokkee qabuu jabeessanii ittuma fufuun abdii fi waanteen sabaa gaafuma amajjii 7 galgala godinichuma aanaa Zuwaayee Dugdaa ganda burqaa lammaffoo jedhamu keessattis ergamtoota murna bilisiginnaa hawaasa gandoota garaagaraarraa walitti guuruun gandicha keessatti iraarsaa jirtu mooraa ishee keessatti itti marsuun tarkaanfii irratti fudhateen loltoota 5 irraa ajjeesee 3 madeessuun kan hafte baqachiisee mooricha keessaa baasuun qawwee AKM 1 fi boodattafaa 3 irraa eekee galii mooraa qabsoo bilisummaa Oromoof gumaacheera. Tiksitoonni kaayyoo haqaa mooricha keessaa erga diina baqachiisee baasee booda hidhamtoota maqaalee garaagaraatiin mana hidhaa bakkichaa keessatti iraarfamaa jiran mara mooricha keessaa gadhiisuun moorichas ibiddaan barbadeesseera. Akka maddi dirree lolaa odeessicha ibsutti namoonni achi keessatti hidhamanii dararamaa turan daa'ima xixiqqoo irraa qabee hanga maanguddoo umuriin isaanii buleeyyii ta'an kanneen gargaarsi isaaniif barbaachisu achi keessa kan jiran yoo ta'u nyaatas akka hin geessineef maatii irraa ugguranii beelaan miidhamuu fi yakka tokko malees namootni hedduun hidhamanii miidhamaa turuus ifoomseera. Ittuma fufuun korommiiwwan lixa biiftuu abdiin saba cunqurfamaa waraanni bilisummaa Oromoo zoonii lixaa godina Qellem Wallaggaa aanaa Laaloo Qilee ganda Sarbaa jedhamutti har'a amajjii 9/2026 loltoota murna gabroonfataa PP irratti tarkaanfii rifaasisaa fudhateen kashalabboota koloneel Abiyyi Ahimad du'aa fi madoon adabuun meeshaalee waraanaas irraa hiikkachuu beeksiseera. Tarkaanfii fudhatame kanaanis loltoota faashistii bilisiginnaa irraa 5 ajjeesuun hedduu madoon adabee injifannoo cululuqaa galmeesseera. Gama meeshaatiin qawwee AKM 15 fi SKS 1 irraa hiikkachuun mooraa qabsoo bilisummaa Oromootiif oolcheera. Tarkaanfii gootichi waboon tiksitoota barcuma namtokkee irratti fudhatu cimee itti fufa injifannoon. Naannoo Beenishaangul Gumuz magaalaa Asoosaa keessatti waraanni murna bilxiginnaa ilmaan Oromoo irratti hidhaa fi ukkaamsaa raawwachaa jiraachuun beekame. Gabaasa qindaa'eef jaalkennaa sabaa. Naannoo Beenishaangul Gumuz magaalaa Asoosaa keessatti waraanni murna biltsiginnaa ilmaan Oromoo sababa Oromoo ta'aniif qofa irra deddeebiin hidhuu fi ukkaamsuu irratti hammeessanii jiraachuu odeessi gamasii arraata biyyoolessa Oromiyaa qaqqabe ni ifoomsa. Akka jiraattonni himanitti magaalaa Asoosaa keessatti namni Oromoo ta'e tokko sababa Oromummaa isaatiif maqaan garaagaraa itti morga'ee yakkamuun badii tokko malee haala hin beekamneen ukkaanfamee hidhamaa jiraachuu himuun hidhamtoonni kunneenis dhoksaan hidhaa irraa baafamuun gara mooraa waraanaatti ergamaa akka jiranis dubbatu. Murni biltsiginnaa golee Oromiyaa cufaa fi ollaa Oromiyaa keessatti ilmaan Oromoo sababa Oromoo ta'aniif qofa maqaa sobaa itti maxxansuun yakkee ajjeecha fi hidhaaf saaxiluun jibbinsaa fi diinummaa sabichaaf qabu ifatti mul'isaa jiraachuun ni beekama. Lixa Harargee aanaa Cirootti ergamtoonni Impaayera Itoophiyaa mana jiraatotaa gubuu fi hawaasa nagaa hidhaa jiraachuun himame. Jaalwabii biyyaa waan qindeeffate qaba. Godina Lixa Harargee aanaa Ciroo araddaa Sheek Adam keessatti gaafa amajjii 7/2026 humnoonni namaaf injifaannoo bilisiginnaan quunnamtii waraana bilisummaa Oromoo qabdu jechuun nama maqaan isaa Ibraahim Yuusuf jedhamu jala manaaf midhaan kuntaala 13 waliin gubu jiraattonni araddichaa dubbisnee ONM'tti himan. Kan jiraattonni jedhanitti araddichuma